ሸኔ አሸባሪው ሸኔ የሸኔ ሽብር ቡድን ላይ የሸኔ ሽብር ቡድን ተላላኪው ሸኔ ልዩ መሳሪያ የታጠቀው ሸኔ ኦነግ ሸኔ የሚላቸው በሙሉ እሱን መሳሪያ ታጥቀው ሸኔ ጋር አባው ሸኔ ጀረም ሸኔ የተሰኘ የሸኔ ግሩፕ ሸኔ የሚባለው ድም የኦነግ ሸኔ ጉዳይ ተነስቷል። ካና ካኑማ እንጃልቀና አፋኑ ማኬኛ ካፕታኔ ዱብና አፋኑ ማኬኛ ተርሲቦ ሁባና አፋኑ ማኬኛ ተርሲቦ ሁባና አፋኑ ማኬኛ ተርሲቦ ሁባና jechoota gootota Oromoo walaa barsiifnu. Ufumaa dhamaatu malee arrasaasni nan danda'u agarii tulluu. Gabrummaarra duuti bilisummaadha elemoo qilxuu. Gabrummaa hiddaan buqqifna dadhabnu ilmaan itti guddifna jeneraal Waaqoo Guutuu. Boolla yookaan goodaa tokko keessatti yeroo lama hin ciniinamiin jaarraa abbaa gadaa. Duuti koo du'a gootaati. Dhiigni kiyya dhiiga tasa dhangala'e miti. Dhiiga saba kiyya bilisoomsuuf lola'edha. Maammoo Mazammar. Akkas ta'e dubbiin keenya bofa eegee qabnaan hin citti gadhiibnaan itti litti. Hayilamaariyaam Gammadaa. Qawwee qofaatu bilisa nu baasa. Ilfina Shiqannoo. Gabrummaar du'an filadhe kanaafan fincilee daggalatti gale Usmaayyoo Musaa. Kan keessa beekuuf lolli tapha Abishee Garbaa. Jeedala ta'ee waggaa 100 jiraachuurra leenca ta'ee aatee du'uu naaf wayya Huseen Bunee. Yoomillee Itoophiyummaa dura Oromummaa koon dursa. Aam Oromoo Farest Jawaar Mahammed. Namni seenaa hin beekne bishaan gabatee irraati gara argetti jaallata. Eebbisaa Addunyaa. Lubbuun gaafa dhalatte duuti. Du'a sodaa haqarraa hin dabiin Haajii Adamsaa Addoo. Uummanni Oromoo barachuu qaba. Lammiin barate immoo mirga isaa gaafata. Jeneraal Taaddasaa Tulluu. Aggaamanii dhiisuun diina ofitti goobsuudha hangaatuu caalaa. Bilisa ta'ee dhalattee bilisaan jiraachuu baaddus bilisummaa kiyyaaf qabsaa'ee du'uurraa humni tokkollee na dhoowwu hin jiru hin jiraatus Injiinar Tasfaa'uu Camadaa. Gara itti deemtu baruu yoo feete
eenyu akka taateef eessaa akka dhufte beeki. Haguma beeknu walii qooduun gaariidha. Galatoomaa horaa bulaa. I'll hold for you. Akkam jirtan warri Dallas asitti argamu keessaniif galatooma. Jawaar Muhammad baga Rabbiin si baase. Jawaar Muhammad fe'ii qabu, dandeettii, kaka'umsa, murannoo fi kutannoo qabu nutti argisiisee jira. Jawaar Muhammad jechuun rakkoo sabni Oromoo keessa jiru sirriitti qoratee falmachuutti seene. Oromoon mirga abbaa biyyummaatiif akka qabsa'uu fi qabsoon kunis qabsoo bu'uuraa akka qabu nu barsiisee jira. Kanaafuu haka qabnaan imoonaa je'ee abdii qabuu fi murannoo qabu gochaan nuti argisiisee jira. Haa ta'u qabsoo qeerroo Finfinnee geessite amantee OPDOtti kente. Amantee OPDOtti kente. Baga amantee itti kente. Isaantu qeerroo fi uummata Oromoo ganne malee ati hin ganne. Ati bu'aa qabsoo keetii mul'istee jirta. Galatoom. Jawaar Muhammad ofitti amanee Rabbiin abdatee uummata Oromoo abdatee lubbuu takkitti qabu of kenne hidhamee beelawee guyyaa 40 waan uummanni Oromoo keessa jiru hunda irraa kudamee nu argisiisee jira. Goota kennaa hayyuu siyaasatii gamana teetee argitaa gamatti yoo dubbattu onneerra yoo deebistuu gaafii hundeerra hubatee hubachiisu dubatee dubachiisu qabsoo jechuun akkana. Keessummaa keenya warri Dallas immoo gaafii yoo qabaatan seeraan gaafachuu deebii yoo barbaadan obsaan eeggachuu. Galatoom hayyuu keenya, galatoom ati goota keenya, horii bulii si jaalannaa onneerra. Okay. Hello, City of Dallas. Thank you for coming. First of all, thank Allah for us to see Jawaar Muhammad here today. Jawaar Muhammad is Oromo's hero and leader. He is an Ethiopian political analyst and activist. He is the founder of Oromo Media Network. He is also known for being the leader of Oromo protests. Jawaar Muhammad is intelligent, brave, and sticks to his plans. He has good plans for Oromo and good communication skills. Jawaar Muhammad, we love you. You are Oromo's hero. Thank you and welcome to Dallas. Galatoma, Hayar Gadda. Now we have a special present for አንድ የተለመደ ነገር አለ። አሁን የኦሮሞ መሞት ይቁም፣ የአማራ መሞት ይቁም፣ የትግራይ መሞት ይቁም ይባላል። ይቁም፣ አዎ። ነገር ግን የኦሮሞ መሞት ቆሞ የአማራ መሞት ሊቀጥል አይችልም። የአማራ መሞት ቆሞ የትግራይ መሞት ሊቀጥል አይችልም። ጥያቄያችን መሆን ያለበት የሁሉም መሞት ይቁም ነው። ዶፍቴ ባጋርጊቴ ዱጋቴን ati safaata taragattanu garuu dhugaadhaan dhugatti biyya kana hurka adiin hurkisiisaa jira jechuudha. Oromiyaa jirtu ilmaan Oromoodhaaf akkuma jirtanitti nageenya xiyyaa isin haadha qabu isiniin jecha duraan dursee rabbiin biyya namaa keessatti qeensa isinin dhukkubsinii mataa isinin dhukkubsinii kan isinii kadhadhaa ittaan sudhaan warroonni haadha qabdan umrii isinii dheeressu warroonni hin qabne rabbi jannatal firdoosin isinii haa qananiisu jecha arraan tana kadhaafin dhufee isinin kadhachuu dhufee fuula namaa waan hamtuun nama dhaaba haadha teenya takka dhukkubsatee bakki ishiin jiraattu jireenya baqaa keessa magaalaa Kaayiroo jiraatti yookaan immoo Masri jirti. Ka dhukkubsattee kalee lamaanii kalee lachuu dhukkubsattee torbaanitti yeroo 3 dhiqamti. Dhukkuba kaleedhaa akkam akka ta'e namoonni beeytanillee hedduutu jira. Kan beeynillee ammoo
argitanii online kanarratti akkam akka ta'u namni hubachuu ni dandeessanii kana dura faamiliitu gargaaru ture akkuma wal dhalaaniin akkuma maatiitii walitti dhalaaniin gargaaru turanii garuu gargaarsa humni isaanii bira dabree bahanii Oromoo nuuf dirmadhaa jaanii ergaa nu biraan gahanii jiranii animmoo ergaa ana bira keessa akka dhuunfatti isin biraan gahuun barbaada akkaawuntii isin maxxansuuf hin ayyamu tiktookiin ni beeytanii bilbila isin maxxansuuf hin ayyamu koomentii jalatti naaf barreessitanii tokko keessan koomentii ilaalee keessan isin dubbisee bilbila WhatsAppii isiniifin ergaa yookaan immoo naaf ergitanii akkasitti WhatsApp keessa isin galchuun danda'a jechuudha. WhatsApp keessa galuu hin barbaannellee karaa Facebookatiin akkaawuntiin bakka irratti ergamu maallaqa poostatamee jira. Maqaa kiyyaa caaltuun tan Oromooti ja'achiinis argachuu ni dandeessanii keessan kana gaafattanillee argachuu ni dandeessanii. Please warroonni follow gurguddaa qabdan viidiyoo akka nu dalaydanii haala teenya kana cinaa akka dhaabbannu kabajaan isin gaafadha. Dhukkubaan rabbiin fuula namaa isin hin dhaabini ijoollee sadii qabdi. Biyya baqaa keessatti rakkoo hamaadha namni tokko dhukkuba kaleetiin dhukkubsachuu miti mataa yoo nama dhukkubee jireenya keessattuu jireenya biyya arabaa keessatti hagam hanga ulfaatu walumaa nu ni beeyna nu bira nuuf dhaabbadhaa please haati nama takka haadha nama hundaati nu dhaltee ilmaan ishiidhaa osoo dhaggeeffattanii jechuudha wallaahi qooti qorraan isin dhaggeeffachiisa. Maqaan kiyyaa Hamzaadha ummati haniiraa dhukkubee mee naa gargaara. Namni nu beekuu fi sababoota ummatiyaa fi namni hundi nu gargaaree jira. Amma dadhabanii jira isaallee dadhabnee jira. Mee isin yoo dandeessan nu gargaara. Du'aa illee namni nu gargaaru dhabillee du'aa nu gargaara. Viidiyoo tana silaa isiniif maxxansa akkuma beekamu tiktookiin hin ayyamu.